ergeeffata torba ergee hin gaddaate wallaahi. Waa tokko hin dhaga'ee hin jiru garuu immoo namni keenya dhugaa baay'ee nama dhibaa. Kan mucaatii kana ammoo qophaadhuma wayiitti duuteetti hidhamee yeroo tokkotti qofa haasa'ame achumaan inni kan guruppii irratti haasa'a inni kan miidiyaa kana irratti haasa'a wal'ahee kanuma keessaa manuma beekni isa lammaa haasa'an mucaan kun haasa'aa jiru xiqqoo waan dhugaadha. Amma wanni bakkee bahee namni bakkee bahee barbaade jiru wanti fakkaatamu wanni bahee suudhaan deemee barbaade amma wanni jedhe kana namni haasaa gaarii kana dubbatan jiru wallaahi laazim. Hariinuun sodaata turan barwaan mucaanii waraqaa kan qabneef waan mucaanii seeraan ala taateef hariinuu akka sodaataa turan itti biyya kana irratti waraqaa qabaattee dhiiftee mucaan manaa akimii geesse manaa akimitti duute manatti duute naan bakkeedhaan argamne mana maatiin argamne manaa akimitti duute maaltu nama sodaachisa la doktora harkatti duute waraqanni jala ka jira wanti nama sodaachisu hin jiru silaa beektee garuu uummanni keenya sodaate yoo waraqaa qabaanne iyyuu waa tokko wanti nama sodaachisu hin jiru malee wallaahi. Miidhaa faallee yoo irra jiraatee dhufu qaalli dittan ishee godha. Isa bira turte jettuun tallee amma ta'e quba qaba jedheetuma yaada waan ta'eef. Kaalidii bira ba'uun isii hammam ree waggaa wayiin ji'a hammam ga'eera. Kan barre ma isa dubbataa ture deengade duraanii itoo hin dura bar. Isa kun amma duuti inni kaanee qaata duutee jedha inni kaan reef duutee jedha wallaadha baraatichi. Waldaadha dhuguma waldaadha inni kun. Meeru sayyuu bari habibi akkana ta'e bar. Keenya Kejo kaalidee warra kaalidee of jala qabdan sheeritti naaf godhaa. Lalaali saaliyaa ani kan jechuutu jiru uummata keenya wal burjaajessuu kana dhiisuu gaariidha. Birrii lama isaa taatu sadii isaa taatu mucaa keenya hin gargaara garuu gargaarannaa kana keessatti maaltu jira mucaa keenya reenfisi hin argamne gargaarsi kun maal isila haa ta'u gargaaraa jedhee abdiitti mee abdiidhaan annan deema ammasitti bootaa isin jirtu barbaadee waan foormishin injiru sittin deebi'aan jedheen inni dhufanii sagalee namarratti waraabanii dubbiin umateera imbaasiin fiteera inni nama jedhanii keessa nama sodaachisanii immoo an kun garoon deemu birri kiyyaan deemaadha bara birriidhaan deemaadha namni na gargaaruus birriidhaan deemaadha malee waa tola wayii deemamaa jiru amma naannoo kaalidii jira dha. Haatiin talaa'ee dabar imbaasiidhaan asoolee irra jedhaa jiru. Angkan arkaa bade. Imbaasii yoo haasa'an fakkeenyaaf imbaasiin beektee nama wallaadhaa nama godha namni keenya beektee saalee koo wallaahi laazim waan akkanaa koo suudaanitti waa hedduu hojjennee turre garuu alhamdulillah namni keenya yookiin nama fakkeenyaaf nama feermaasii yookiin fooloo guddaa qabu waan akkasiitiif si qiyyata malee waan akkanaa hammaamtu jechuudha maaliif yoo ta'e imbaasiin kan inni maqaa haadhaati paaspoortii isiitii asii bootaa isin jirtu irratti mas'uulummaa nama fudhatu yoo jedhasitti qabbaraa jedhani immoo biyyaa galtu kan jedhu ta'e nama bira dhaabbatudha kan barbaadan akkasuma dhugaadhanni namni bira dhaabbatu illee fakkeenyaaf amma asiin biyya geessutti qaama qabaachuu qaba. Sanammoo argineeredhan jerecha argaman sun yoo sodaatani eega sodaataman yoo dhaqe inni deebi'ee dhufee nama sodaachisu maanni maal jechuudha kun. Koi kaalidin gaafadeen waan kanaan ani iyyuu garuu barbaadan waan kana eenyuun yaalaa fannatee irratti fudhatee akka jiru. Wanti ati bartu laal yoo laayif irra hin jirre yoo ni jirrellee bakka dubbatamutti barreeffadhu urseeniiti warroo akkamitti mucaan kun birriin kun bu'uun kun akkamitti birrii kana buusuu fiddani haadha na gargaaraa deemu reensi mucaati obboleettii keenya kun argame moo utuun argamin birriin kun bu'aara. Wantichi kana eenyuun gadi kaasee abbiitti dawwale abdiin kun akkamitti eenyuun haasa'e isa jedhu atillee foormishinii fudhuuti keessaan naanaa sa'ii sagalee leenaa waraabes silkii gosi kan ergaa. Okkee keessaan naaf ergisittani maa.
naannoo sanarraa badaara bara hariin sodaata raaduu mucaa mannu reeffa mucaa wana mana achi keessa baasu gifti wantatti beektu jira. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam. Ani wallah wanni hin beeku mucaadhumayyuu takkaan suuraan arge malee hin argine jechuun anis Nuundiyyuu argine argu. gaafii natti ta'e maalii fi mucattiin gadduma yeroodhuma dubbattuyyuu sodaa keessa galtee dubbataa jirti. Ammas Rakkoo qabdi mucattiin rakkoo qabdi bara. mucaan kun du'uudhuma eenyu dhaqee Mustaifaatti argee dhaqanii karaa deemanii gaafataa turanii du'asii immoo diktoorati moo bakka sanaa dhaqanii dhabammoo eenyu ni daayirektii mucaa kana akkasiin duute eenyu beeka. Ijoolleen keenya barankaa buusaatti sardamuu akkatti dhaabannee dalagaa irrus nutu beeka. Inni kaan yaani duu qofaa miti jireenyi keenya yoo alhamdulillahi al tokko kan dhukkubsataa mudhii hidhatee dalagaa dhuma waan akkanaa irratti gargaarsa godhaaru jira. Irratti gadi fageenyaan hubatamee wanni tokko ta'eera jennaan ta'ee jennaan buusaa jennaan buusuurraa hundee qabaachuu qaba wanti tokko. Guduunfaan qabu laama kun bu'us dhiisus waan guduunfaa qabu miti. Eenyuun ni mucaadhumti kun du'uu eenyu argeen jedhan immoo eessaa dhagee namni hime kun jalqaba isaa eessaa fidame. Moo akkanumaan maatii burjaa jechuudha haadhallee burjee mataa dhukkubsanii maraatuu taa'isanii yookaan danaazaa mucaan jira hin jiru yookaan immoo duuteetti jennaan dhugaadhuma namni wallahi laazima akka kootti onneen na dhukkubeena maadrii leesh. Ishii godhanni ammas immoo bakki inni egaa haasaa keessan waan alatti kan gaafeetti ta'an. Irra ishee haateewwati baasiidhaan haasofnee irraa jedhaaranii haadha bireessi nama wayiitu taa'e yookaan ilma isaanii ta'e hin barreen waan isaan haasoo qaban sattaa itti maa jira. Baasiidhaan haasofnee irraa isiniin bilbila jedhanii akkas jedhanii jedhaa turan haati jedha jechuudha. Suura jararraa xumuramuu qaba ka erga imbaasii dubbiin achiis imbaasii ga'e du'aan talaa eenyuun ni baasa laazimaa jarrachi waraqaa imbaasii irratti barreesse achi waraqaa fudhatanii yookaan akka mucaan galtuuf jechuudha. Jaratachi as arganatti fakkaata. Haa ta'u garuu du'uma mucaa kanaa dhugaadhuma jaalaa meerraan gaafadhan nama ta'e beeka waan ta'e jaalaafis kottu seenan tokko naaf namuma jaa mucattiin du'u qofa arge qofa akkamitti argiteen gaafattanuu jedheen. Haafizoo Anta? Ambeelaara maanni malee waan nyaanne bu'an. Gurbaasa baqaraadha barata. Nyaatuma malee waan beektu. Dhimmi waan gaafatamte intalattii irratti reefqa intalattii irratti eenyu ni alaafinnatii fudhatee intalattii nu kaleessa manaaf deetaa isaa ture sana. Alaafinnatii fudhatee gaggeessuudhaas. An engidal kan gaafadhee ragaa qeeda waan gaafanne maan beekare ani engidal kan borin deebi'annaan maal jettee maal fudhattee uummatatti as baatee dubbattaalan jedhu jala hirtamoo jala buuftee hedduu kee jala buustee ta'an jirtu ati. Bor deebi'uun hin ta'u waan imbaasiin achi yookiin haadhaa kennee waan irra keessa ragaa tana qabattanii as deebi'uudha malee bor deebi'uun hin ta'u jedhee hangaaf akkasii irratti kaaseen turreen. Kaastee haa ta'u malee ati kanaan irratti kan amma argeera maan kana dhaggeeffadheera bakka hin jiratu wanti dubbatame jira keessaan illee garee sana irratti yookaan guruupi sana irratti wanta beektu jira jechuu kan amma beektaa jedha birriina buu jedhamee nu hundiyyuu biree mana kana inni dubbataa turre malee reeffi talaa eessaa akka jiru hin beekamu. Danaazaan intala jechuudha. Eessaa akka jiru eenyuun akka fuudhe eenyuun akka gaggeessu eenyuun laafannee irratti fudhatee akka jiru namni bara hin jiru. Kana keessaa quba qabdaa beektaa wantoota beektu jira jechuudha malee mana. Malumaa garee kennoo garee an keessootti namaa wajjin hirmaadhaan silaafu waan jiru anna sarumatan dubbadha malee an keessoon naqu. Okay, du'uun talaa eenyu dubbate awwala eenyu dhaqee arge. Anatti kunoo gurbaata si bukkee jiru kan natti natti dawalee sanatti Kaalidurraa dhageenye bara. Kaalidee kan dawalee sagalee natti nattis. Kan sagalee qabeenyatti mana ala booddee mana abdii jiran inni nagee abdii ergadhee galchee waan sanarraa asumne sanaan alaan beekon kaalitti duutee jirti kanaa jennaanani edda duute waan jiru dubbannee waa hin tala kanaa waa'ee mana kaajoo kirfaa hariyatu minaaminii sana dura dhagaheen ture kaalidiin natti mee ijoolleen natti manii turanii waa'ee sanarra dubbatamaara seeneeyyoo anaasitti qabbaramteetti se'aaraayyu.
تو واحد أنا جوكري والمرمينو خالي دي سميرة كيسا خالي قالي جنا خالي ننكم بقى دي سما وان برانا سمنون تلقى الفناسي فايتو جريدو فيها فاجوان إسنه دوتي جنا ميا بار كجرو سي كجرو سمبر بريبوس ناني أمدن دي نورمان نه برنا با كتغلاتو همدي ساتو كتري ساتو ما أعرف والله Kaya kan gafite kana bar oy enyu ni gaggeessara intala okay inni dhaqee hospitaalatti intala kana arge enyu ni homti qabatama wayi hin jiru miti koy kaale dubbat erga du'um tala ati abdiitti dawwalte himte yaa jala abdiittis himte atumtuu eessaa dhageesse. Kaalii dabbaa irraa dhagee fidaa abbaan immoo kaaliiditti dhufee himee bakka irraa fidee himuu qaba akkasumatti yaajamaa girgirtanii waa antinaan jedhina wallaahi laazimee birriin haqa qabaa beekaa. Induutee hin gargaarra dhugaa ta'uu isaa ragaa wajjiniin jiraate jennaan zimmeedhame abalu du'eera jedhamnaan wallaahi laazim hundatu fira ta'u gaafa birree bu'eera jedhame ormis fira ta'uudhaaf cinqama gaafa sana jechuun. Khalid. Nimti rakaa si dubbadda sobaaf dhugaa ta'uu hin barre naziifan mallee. Duutin talaa sobaaf dhugaa ta'uu hin baramne garuu hin barre nuti bakka siin jirtu. Imaanii ol galchi imaanii isa fuula dabaa ol galchi jala taatetti jiniin ataara. Qoy Khalid irraa dhageenye baane. Khalid du'an talaa atumtuu eessaa dhageessa? السلام عليكم كيف ما وجين قال لهم قريبة يجرا إثنين فدي بس شيء تيمنو قريبة أجاوز نمنو أمنا السلام عليكم. أجلسوا Ani deebi'a. ديبي أنا سنين جري أديبو قريبة يجرا Dubbat ani fan dubbattu Nagamu. saya suka di Fulli kee ada bushe jalqaba fulli koo dabaa miti. oke dubama yaada Jaalaafis eessa mucattiin bahareen yoo ta'e gargaarraani mucattiin eessa eenyutu du'e maaltu maal ta'e yaani naan galle anaa fi wanti isin dubbattanu. mana kaalidoosa dura wal janaa turtanii fi yookiin mana jookir immoo isa dura wal arrabsaa turtan guyyaa tokko jookir isatti arrabsiifee turte. Gaafa turaa kororosiitii jetti nam'ee jedhan otoo akkan dhaga'e gaana. Otoo hamma mammichitu. Achiin kororosii jetti nam'ee jaame kaalidii fa'i biratti jaamte. Dhukkubsattee jennaan kaalii fa'i nama biraa bira nageessaa nama biraa bira geessanii. Sharjaa jimanii fuudhan sharjaa geessan jedhanii achitti immoo bakka intala sanaa tooteessuu gaggabdee kuftee jennaan poolisiin dhufee mana yaalaa fuudhee geessee achitti amma mana yaalaatti duutee jedhan. Naakkas. Yaani gizee poolisiin fuudhee mana yaalaa geessu eenyu bira ture siifir namni wajjin deeman jiru mana hakimii. Hagi tokkoon baqate hundi jiraatu ijoolleen biyya keenya nama waraqaa hin qabne warra namni sadii wajjin qabamanii iyyuu sababa sana biratti argamanii qabamanii jedhanii ijoolleen kaan immoo baqatee bade. Innaa hamma mucaanii dhukkubsattuu mana hakimii qubatti hidhatte qubatti sakkitti duute jechuudha. Yaa cakkanii ammaa hizbii keenya wallaahi. Innaa akkamitti argama amma du'aanis fakkeenyaaf. Yaani ragaa qabatamaa tokko. Maanjumaa maan nabumaa jedhu. Jimmaa jechuudha moo jimmaa ammallee jirtu. Wallaahi akkasii gaa duuteetti jedhanii haatee dhufanii haasaa turanii maaf dhuftee atoo darasaadhaa sheekiidha maaf dhuftee farfaan kennin. Eessattiin farankaa kennaan amma inni nagaara yoon amma sirraa dhagaa jira kun. Asitti isin dubbattan nagee ndawon baareen seeyyoon addii kana ijoollee yoo wal jibbite wallaahi baareen yoo ta'e ndee dhaqnee wajjin qabamnee gallama ilma namaati beekaa.
والجبة متى قالت رجعنا كيسو والجبة نجنان والجبة متى نعمان dhukkubsatee mana musta'ifaa dhaqee dhukkubsattee rakkoon tokko sirra ga'e biyya kanatti achumaan safaaraatti dawwalama. Safaaraan nattee yoo kan gargaaramee galfamu ta'e ijoollee meeqa dhukkuba kaanserii moo maarree jedhamu sanaan qabamnaan jechuun safaaraan ofiifitii guruppii hiitee ijoollee galchaa turte jechuudha. Achitti dawwalamnaan dirqama achumaan hin baasitti dawwalama biyya kanatti garuu isa hin baasii irraa dhageenya noo namni dhaqee musta'ifaa guddaatti ture. Hin baasii dawwalee maatiitti mee kan baddu uusikko. Hin baasii dawwale moo hayyee hin baasii hayyee gifti fakkeenyaaf ijoollee hedduutti asitti hin beektaa gizee doomee embaasiitti himama. Embaasii keessa ammoo namni fakkeenya Dubaayii keessa namni waraqata qabu 1000tu jira. Ijoolleen jara akka keenyaa dhabuu danda'an garuu Dubaayii keessa nama gurguddaatu jira nama waraqata qabu nama higgaawii qabu. Iddaan bilii yoo fudhanne maayiras jalaa jiru kaasnee nama waraqata qabu jechuudha. Kanaafuu jarri waraqata qaban jarri beekumsa qaban immoo dhaqanii ilaalanu du'aa mucattiin irra gaaggatanu dhuguma duuteetti hin jedhamu. يعني نمدوه نام بقى نام تك ورا كتن كبر بينو ما قتما بدبي. إبادي لك كوفتا جراين يمكن نبدأ كوفتا. دوتة تيجي مكان سورة بقى هتا ولا تنتلاجا كيسا كودا. جو بي أما دي جزء تو كوا كنا ويته بار مچاد ما فيا ويا مچان دوتة دمه جولن غروب دي هدا كسي تبري غورا تو ربارن كنا كيسا وغا سدن كنا دم مستيفا جرو. أنا أقول إن شاء الله يورا دوتة سي ربيني جنة الفردوسين سي هاغل سي اللي ربي. هات سو بنيل مو في فرسني. إسان سو بامي تيبار إسان جرم في إسان أغاني بامي تجرى إسان رغتينا نما مجانو كده سنة يوكوفتي توف ولالتي ومستا لغلتي جداً أنا مبيرين يعني ربين تريد ما أقولو awam birarama duga hunde ha sitti jaqabate jennani rakkon qabu amma isa garga mucaanni gargaarse saarus bodde maqasa taasa ama iwan kan merre wallahi nanti inso data tidengada rakkoso obbolesa siyu kan yennani obbolela koso obbolesa kotin kan widia ratte tera wattam katte koy ana kan nangalle wallahi kallu man kan nangalle gifti ana kan nangalle malaka te beita hayye mucaini bari sabasaba jiru kun du'usi haragaggade dhaqee du'aasi argee mana hakimi deeme ilaalee birri kana birri hammanan tasaffarama birri hammanatu ምንድነው ወጂዋ ኪንገዲታ ጀደማ ሰበበና ብሪ ሰበሰባ ሮቴ ኢንትርማኔ ገርጋራ ጋሩ ኢኒ ብሪ ሰበሰባ ጅሩ ኩን አርጌራ ይጃል ያርጌ ማስረጃ ኢኒካ ቡራ አከተ ሰሩ ደንገሰኒ አብዲኖ ጎዘገሰኒ ኢልሞ አመከናኒ አቲራቂ በከሲ ጅሩ ኖ በርባዲ ኖ አመሲቲ ገሬ ሂኔ ዋን ገርጋራ ሙጎና ጀደሞ ጫንከሌሰ በርባዳ ኦሌ አከሲቲ ቀጠሮ አንዴ ቢኤ ጉያ ከናቲ ዳብቲ እንዴ ቢቲ እናኒ ዲዱ ከናኒ ሞ አርገምቴቲ ጀደመ Abu Dhabi yote ya Mustafa sana simame amande mayo Abu Dhabi te. Wallahi duga jiru barati. Ile wallahi. Nama entina nama danam nabiya. Sila buan du te terlaja jirtu kana baru pagoda malle kan tinarkamu. Birri barbaada malee wanti biraan jiru bar namni yaadi waan akkasiitti qabama. Adda namni birri dubbatu ofirraa baatee. Ila amma seera Suudi Arabiyaa waa caalaa wallaan ittiin keenya tokko asitti duutee jechuun achi nama dhiifamee akkanamtee yaani baay'ee rakkee wanti binaa yaadan jiru gaafa torbii tokko qalba. Ini refu macam apa? Malu tu kalau beri Isa kabar ani kanum kina arsenal nan mana be amala gafa wala mana munir kesatti mana muniri fi mana bonati fi mana intellectisi kan tokko ta asa turani okay aga asa ne boda inna pore dubain kesa inna rakon ka bumalo e desin jirtu mitima akasa kasiran dan dagge fatara torbi gane in sodaatan jechuudha geer maali sodaatan jennaan italaafiin taarwaana kasii qaama nu gaafatanii maali dhalata eega kase
Anan deema miiwwan jirna gaafata hundayyuu karaa seeraa yoo ta'e karaa qaamaa yoo ta'e dhagee ni fita rakkoo tokko hin qabu. Ati ammas immoo nama asirratti birriin akka bu'u godhii jedhee sana xumurii tana karaa Musteefaa deemee jechuudha. Saniin booda immoo jarri nuyyuu deebi'anii akkas waan akkasii dubbatan. Uummanni keenya waan inni waan akkana kana waggaatti dalaguun harkaa badee na bara. Atillee quba keessaa qabdee jechuudha ol sitti seenee amma waan dhageessi taate. No, ganaa qoyinaan gaafa daanattu gaaffii ta'eera kun. Akkamitti reefu mucaa eessa jira? Intallee eessa jirti? Eenyuuf birriin bu'aara? Eenyuun akka galfamuuf reerga reefu mucaa ammallee fuudhamee ijoolleen alaafinati irratti hin taane. Lakkii buu wallaahi keessaayyuu intarneetiin aan beektee wanti kun tarii dogongora wayii waa hedduu yaade galaan ilma namaati. Mucattiin kun takkirii ijoollee biraa baddee kana mucaan kun achi keessa jira. Ijoollee irratti akka fiduudhaaf yookiin ijoollee eegsisuu fi waan akkanaa dubbatamu jettee ijoollee kana yaaddeetti moo jedhee mi'ati dhuguma fidan talaatiin jedheen mee paaspoortii intalaatii fi kooppii sanaa fi maqaan kan kee maal jedhama maatiin kan keellee maal jedhama maatii isaanii maqaan isaanii maanni jedheen ammasii baroodee an garuu nan qaba ijoollee ittaantu waliin keessaa guruppii keessaa baanee kan naan dubbatamu hin qabu. Isa siin dhuftee jirtu guruppii ala ijoolleen guruppii irratti sagalee waraabanii dhanee hin gubdi. Egaa kana ta'e dubbiin kun dhumee dhiisee ani suyyuu sin barbaada akkuma jettuyyuu jedhee sagalee irratti waraabee jira. Baareen jirti beektii mucattiin. Kanaaf ati akkanum tokkotti dhaggeeffataa turte manacha keessa waan turteef wanti isin dubbattani waa'ee birriiti moo puutaa reenfisii jirtu bartanii galtan isin? Waa'ee birrii qofa dubbannu nuti bar. Waa'ee birriin intalaa waa'ee birriidhaan gargaaramuu jedhes ta'ee dheengaddaa kan nuti dubbataa turre waa'ee birrii waa'ee gargaarsaan talaa amma dhagayetti jechuudha. Isa edaammoo hunda jala taa'ee hin dhageenya ol galee ibsu qofa dubbadhee tan ba'e abdii biraa jechuudha. Akka itti gaafatamummaa fudhachuu maal akka ta'e gargar baaseetuun hin bareen hin bayan. Noi kau yang isang gaafadhaa kaalli jedhee silan gaafadhaa eessa akka jirtu intallee eenyu dhaqee akka baasee alaafinati irratti fudhatee gara tuulee akka gaggeessuu qabu. Kaalli hojii jiran jiru edallee barreesseefin ture naa barreessee ture silkii sanaan qaba ture naa barreessee ture waan teessitanii manaan jedhe. Anaan immoo jarri beektee maal naan jedhanii tokkoffaa ani isuma namni keenya sodaa kana biqi biqiidhee reenfa kana hidhee yookiin waraqaa hin qabu maal jedhee sodaatu jedheen wallaahi dhaqeetuma walitti siineen musteeffachumatti maal barbaade naan jedhan. Boleh kaya agar ujian torbi gadi nyeren, mali dokumensiran, impe ko nyeren, esa market na nyeren, nama Allah nyeren. Oke, esa buta istirahat esa tesi uji si mani, makai si naga fatan. Damo makasi tertok kojinan ni sudah ni wena berjira, tim ni. Esa tu nada bersen bete. Shorta mana shorta bakka ta'e wajjin adda barsan innan dheechi bootaan sun illee akkuma sana gaafate na gorgoruu ta'ee yaada kan kun tokko ta'uu dhiisuu ta'ee hin barre achis bakka biratti na dabarsan isa fidan beekte bootaa intalli awwala mana siin baatanii mi'a taa'urii naannoo dhuma jira kaalii sana markasa naannoo sana na fidan achalan dhufuu jedhi maal naan jedhanii kana jedhan waraqaa utuu hin taane iyyuu ina gaafatanii guyyaa gaafa yooma talaata sa'a 8 daabitii jira itti gaafatamaan waan akkanaa namoota akkanaa yookiin akkeessa makiinaa sii kennee naannoo isin jirtu maal barbaade biyya galchuudhaan jedheen imbaasii irraa waraqanii dhufe akka biyya galuu kan sii godhu kunoo as jedhan yoo mucattiin si duute jiraatu ta'e namoota isii beekanu wajjin dhuftee akka dubbii kun xumuramu kan godhu daabitiidha inni immoo hamma sa'aatii kan cufamee jira boruu danda'amu yoo mal talaata jedhan yaani borbooddee jechuudha. Kanatti ni seegale. Amma ora deemuu meera. Ina deemuu moo sagaleen inni WhatsApp irratti nu birriilee isillee keessan jirtan nama 200 ol qabdu. Injirtu ati kee dhumeera kaalid akkasitti ijoolleen warri sila onaan deemeedhaan maalumaaf ati himne kooppiillee erginaan ergitu immoo deebitee immoo iyyuu immoo dubbiin kun dhumeera nama beekaatu keessa jira meenuu baasii jedhan gaafa walaa immoo kan abdiinumatti rabbeedhiiti sagalee nuu ta'ee nama ijoollee beektitti naan jedhes immoo mucattiinuma fa'i bar ani ummata keenya kana wallaahi laazim nama dhiba bar kiyya rakkoon qabuyyuu ani
Eddeen umusuma jirre sobanii mucattiin argamtee jedhanii nu bargaa rakkoon siimaan ni mucattiin yee mucattiin yoo jala jiraatti lakkoo tokko dhaadhuun galmee asumarraa waa qabaan shakkii sirraa qaba wallaahi. Isitti Saaraa jedhamtu sanaa. Saarraadhaa laatamee kun ijoolleen gaafadhaati guruppii keessa dhuftu fayyii foonaa deebisee kottu guruppii keessa galchaa guruppicha keessa. Guruppii akkanaa keessa galuun jaaladha. Okkee nan dhufaa qoye. Dhufeen ilaala. Anfoolootii godheen jiraallee. Okkee siif deebisee. Intarneetii Saaraa jedhamtu siree gaddaa abdii irra galtee waan maasootu wal kabajaa ture sana. Galeera naan jette yeroo na dubbatu sanas yeroo dubbattu galee ture naan jette garuu wanti siin dubbatte suni robbeedhiiti reeffi jiru. Reenfi dhufe reenfi namitti gaafataa bootaan reenfi jiru hin beekama namni beeku jireetti himteetti jirratti hin jenne bar. No kun immoo barbaachisa qoy Kaalidiin gaafadha Kaalid Muhammad yookaan abdiin man gaafadha qoy maalitti baatan jedhe. An bari jechuun wajarri baranii murteessanii jiran siyaara bar birrii dura silaa wanta qaqqajeeffamuu qabu intala. Dhaggeeffatu nama 47 jira jira. Atillee ragaa taata. Na dhaggeeffatu. Mucaa kana si jammarduu asii ani hin beeku. Kan beeku du'a kana kan gadi lakkise eenyunni. Muniirii fi intala godhi nyama baariksan. Tamaam. Saniin booda jirri achirratti kan jirri dubbatanii as keessa Dubaayin keessa namni jiru nama lama itti dubbate. Ijoollee makiinaa qaban. Jirri immoo hin sodaatane kan jedhee dhufee keessanii mul'atti eenyunni intalattiidhuma kana ijoollee kana waliin jirudha. Nama 200 keessaa. Maaltu waa ta'e jennaan akkasii reenfa sitti siquu sodaatanii itti gaafatamaa sodaatanii jedhan. Akkasii kan maal barbaachise maal godhu. Ammas dubbataa turanii isa koo sagaaf kan eengadduma dubbataa turanii. Mucaan waan waraqata hin qabneef nama waraqata hin qabne gargaaruun waan ulfaatu ijoolleen itti siquu sodaatanii jedhaa turanii bar. Okay, galatoon. Qoyka akkasiin jedheen guruppii irratti deemuu jedheen isa namni keenya kun waan akkanaa kana sodaatuun jedheen ammanaa Musteefaan mantalattiin keessa jirtu kana fayyaa isaan jedheen biiroo jedhee isin erga namoonni rabbiin sodaatani tokko teekoo jalatti guruppii irratti hin ilaala. Achirratti namni dhufee haa dhufu akka dhufu nu godha. Ani biiroo eddee isin jirtuyyuu footoo siyyuu rabbiin akka hojjerre olitti galchanii kun mucaa keessanii hojjerre kan naan jedhu ta'e namni tokko keessa namni mucaa biitan jirtanii jennaan. Mucaan tokko an jireetti. Jirta na wajjin deemtaan jedhee dheeyyeetti. Achuma nan suudhaan fudhadhee bayan. Kaleessee jechuudha. Seegalee abdiis immoo wantichi kun maqaa baasuuf intalattiin kun maal maqaa baasuu yoo jette mucaan kun gaafa waladoo mucaa kanaan beeku kan itti dabalee faran kana kati aan. Inni eegan bootaa mucattii namoonni kun sodaatanii Kaalidoo deemii bootaa isin jirtu Musteefaan jirtu ati nu bari. Garuu immoo nuti ammasti maal godhanee birrii nama walitti qabee birrii kana buusisaa jedhe. Uummanni kun dhaggeeffatu kun baddaa. Namoonni keenya waan inni nama dogongorsutti deemuufan sitti maara. Baroo dedeen deeme deemu immoo lama irra deebi'u wanti jirnetti mane hundinuyyuu haasaa gabaabaa birrii guddaa yoo barbaadu dhaan jirre. Kaansi wajjin deemu dhaabatii asii nama yookiin makiinaa mucattii naannoo isin jirtu amma maaliitu kan si wajjin daawwatu imbaasii barbaada malee wanti illee isa namni maal jedhee na jedhu kana IDK fudhee ilaalanii karaa rakkoo tokko hin qabu naan jedhanii dhiisee deebi'ee galee jechuudha halkan sa'aatii akka asitti sa'aatiitti naa jiru. Intalli kun erga duutee turteetti jedhamaan jiru. Intalli kun erga duutee turteetti erga fi birratti erga ture irratti suureen kun. Intalli turte barra jechuun jira biraa ba'uunsi jira kaale biraa ba'uunsi. Amma ta'e geessee jedhan waggaa jaa shawoo jecha waan akkasitti ijoollee maaliin beekame ijoolleen jiran jiranuu ijoollee maaloo mucattiin beeku gabaaf waan miskiinummaa masaa namni keenya sodaa kana akkasii yorqaan qabnu dheefanan iddoo sanatti gaafatamaan ta'e seene malee ani dantaa sanaatiin beeku mucatti bar. Paaspoortii kan nuu maal jedhe maata Qoy inni dheengadda jookariin wal lolaa ture si'i miti? Yoo karii anaatu arrabsaa ture beeku. Kun gaafa walaa isa biratti baddee